Toleegaa bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun qabiyyee barnoota herregaa kaarikulamii haaraa irratti kan qophaa'e barnoota herregaa kutaa torbaffaati. Barnooti herregaa kutaa torbaffaa kun bifa kana fakkaatuun kan qophaa'edha. Mee itti seennee yoo ilaalle barnoonni herregaa kun barnoota herregaa kutaa torbaa kan duraaniitirraa garaagarummaa maalii qaba kan jedhu yoo ilaalle akka seensaatti yookiin baafataatti boqonnaa tokko yaadrimee tuutotaa. Yaadrimee tuutotaa jalatti seensa tuutotaa, gosoota tuutotaa, hariiroo tuutotaa fi tuutota qoyyabuu kan jedhudha. Mata dureen guutummaatti yaadrimee tuutotaa kan jiru kunis kutaa 6 gara 7tti kan ol dabarfame yoo ta'u, akkasuma boqonnaan lamas intijeroota kan jiru mata dureewwan keessa deebii lakkoofsa lakkaawwee fi lakkoofsa hundaa seensa intijerootaa waliin madaaluu fi tartiibeessuu intijerootaa ida'uu fi hir'isuu intijerootaa baay'isuu fi hiruu intijeroota guutuu fi maangoo kanneen jedhan of keessa qabata. Xiqqoo bal'ina of keessatti haa qabaatu babal'isuun haa jiraatu malee kunis qabiyyee kutaa torbaa barumsa herregaa kutaa 6 kan duraanirra kan turedha. Amma kan gara kutaa torbaatti ol dhufe haa ta'u malee duraaniif kutaa 6 kan ture mata dureen intijeroota jedhu. Akkasuma boqonnaan 3 reeshoo pirooporshinii fi dhibbarraa. As jalatti mata dureewwan gurguddaa 3tu jira. Reeshoo fi pirooporshinii. Reeshoo fi pirooporshinii kan jiru mataansaa mata duree 2 jechuudha. Reeshoon mata duree tokko, pirooporshinii mata duree tokko. Keessa deebii dhibbarraa irratti akkasumas hojiirra oolmaa reeshoo pirooporshinii fi dhibbarraa. Boqonnaan 4 akkasuma hima walqixaa sararaawaa. Hima walqixaa sararaawaa jalatti tarmootaa fi ibsamoota aljeebraa. Himoota walqixaa sararaawaa jijjiiramaa tokkoof furuu. Sirna koordineetii diriiroo. Hojiirra oolmaa himoota walqixaa sararaawaa kan jedhanidha. Akkasuma boqonnaan 5 naannawaa fi bal'ina danaalee diriiroo kan jiru of keessaa qaba. Keessa deebii rog-sadoota danaalee rogaaf fireewwan. Naannawaa fi bal'ina danaalee rogaaf firee. Naannawaa fi bal'ina rog-sadootaa, marsaa fi bal'ina geengoo. Hojiirra oolmaa naannawaa fi bal'ina danaalee diriiroo kan jedhudha. Akkasuma boqonnaan 6 walitti galummaa danaalee diriiroo. Walitti galummaa danaalee diriiroo jalatti mata dureewwan 2tu jira. Innis walitti galummaa danaalee diriiroo kan jedhuu fi hojiirra oolmaa walitti galummaa danaalee diriiroo kan jedhudha. Akkasuma boqonnaan 7 qabannaa daataa kan jedhudha. Qabannaan daataas mata dureewwan 4 kan of jalatti hammate yoo ta'u, mata dureen tokkoffaan gabatee deddeebiinsa gatiiwwan fayyadamuun daataa qindeessuu. Ijaarsaa fi hiikaa chaartii paayii. Gatii giddugalaa, gatii marmartuu, gatii gidduu fi reenjii daataa. Hojiirra oolmaa yaadrimee qabannaa daataa. Kanneen kana fakkaatan mata dureewwan boqonnaa 7 kana jalatti qabannaa daataa jalatti walitti qabamanii gabaabsinee yoo ilaalle barnoonni herregaa kutaa torbaffaa kunis mata dureewwan boqonnaawwan 7 fi qabiyyeewwan amma dubbanne kana kan of jalaa qabudha. Mee gara boqonnaa tokkoo deebinee haa ilaallu. Yaadrimee lakkoofsota yaadrimee tuutotaa kan jedhu. Yaadrimee tuutotaa kan jedhu gara boqonnaa tokkootti deebinee haa ilaallu. Yaadrimee tuutotaa kan jedhu jalatti yoo ilaalle seensa tuutotaa kan jedhu haa dhufnu. Mata duree kana keessatti yaadrimeewwan bu'uuraa, hiikoo tuutaa, miseensa tuutaa, tuuta dhaabbataa, tuuta fufaa fi tuuta duwwaa ni baratta. Qabiyyeewwan as jalatti kan baratamanidha. Mee kallattumaan gara tuuta jechuun maal jechuudha jedhutti yoo seenne, tuuta jechuun walitti qabama wantoota sirriitti ibsamaniiti.
wantoonni tokkoon tokkoon tuuta keessatti argaman miseensota tuutichaa jedhama. Fakkeenyaaf tuuta barattoota kutaa torbaffaa naannoo Oromiyaa kan bara 2013, tuuta daa'imman waggaa 5 gadii magaalaa Amboo keessatti argamanii, tuuta godinaalee Oromiyaa keessatti argamanii, tuuta lakkoofsa hundaa 10 gadii, tuuta barsiisota mana barumsaa keessanii kanneen kana fakkaatan hundinuu sirriitti ibsamanii waan jiraniif fakkeenya tuutotaati jennaan. Tuunni yeroo moggaafamus qubee guddaadhaan kan moggaafamudha. Tuuta yeroo moggaafnu akkuma beekamu egaa qubee guddaadhaan moggaafna. Tuutni yerootti miseensota tuutaa sanii mallattoo qoodduudhaan addaan qoonnee haammattuudhaan haammachiifnee haammattuu kana keessatti immoo qoodduudhaan addaan qoqqoonnee kan keenyudha. Mee fakkeenyaaf haa laallu. Tuuta tuqaa, tuuta qubee dubbachiiftuu 5 fudhu. Tuutni kun qubee guddaa laa fayyadamuun yoo moggaafamu laan wal qixanii ta'a haammattuu keessatti a, e qoodduu goonee i qoodduu o qoodduu u jennee ammallee itti cufnaa jechuudha. Miseensonni tuuta laa qoodduudhaan addaan fo'amanii jiranii yookiin qoodduudhaan addaan baafamanii jiranii. Miseensa tuutaa kana ta'uu miseensa een fakkeenyaaf as keessatti een miseensa tuuta kanaa ta'uu mallattoon yoo ibsinu een miseensa tuuta laa ta'a. Mallattoon akka fakkaatu kunis qubee afaan Giriikii irraa kan dhufedha. Miseensummaa isaa ibsuudhaaf kan nu gargaarudha. Yoo dubbifnus een miseensa tuuta laa jedhameeti. Een miseensa tuuta laa jedhameeti. Qubeen Giriikii afaan Giriikii irraa dhufe kunis epsiloon kan jedhamudha. Fakkeenya armaan olii kenname keessatti caan miseensa tuuta laa miti. Fakkeenyaaf as keessatti qubeewwan dubbachiiftuu kana yoo fudhannu dubbachiiftuu kana keessa laan hin jiru. Kanaafuu laan miseensa tuuta laa miti gaafa jennu akkanatti bifa kanaan ibsinaa jechuudha. Miseensa tuuta laa miti. Fakkeenyatti anoo ilaalle tuutni maa armaan gadii kan miseensonni isaa lakkoofsota koobxii 12 gadii ta'edha. Hogguu jennu maan kun miseensi inni of keessa qabate lakkoofsa koobxii 12 kan jiranidha. 2 qoodduu 3 qoodduu 5 qoodduu 7 qoodduu 11 jennee akka kanatti qoodduudhaan adda baafnee haammattuu keessa keenya. Miseensummaa isaa yeroo ibsinu tuutni maa kun miseensota 5 qaba. Baay'inni tuutamaa miseensota 5 qaba baay'inaan. Miseensi tuutamaa kun meeqa yoo jenne 5 ta'uu isaati kan nuti agarru. Tole egaa mee gilgaala kanaa ilaallu. Gilgaala takka tuqaa takka. Gilgaala takka tuqaa takka. Walitti qabama armaan gadii keessaa kan sirriitti ibsaman isa kami? Maaliif? Tuuta lakkoofsa koobxii 100 gadii. Inni kun sirriitti ibsamee jira. Lakkoofsi koobxiitis kan inni irraa eegalu 2, 3, 5, 7, 11 akkana jennee yogguu ibsinu hanga 97tti deemne isaawwan kun sirriitti ibsamee jira jechuudha. Sirriitti ibsamee jira. Walitti qabama bineensota babbareedoo godina Baalee keessaa. Waa'ee bareedinaa fi fokkinaa kan jedhu kun ilaalcha waan ta'eef tuuta hin jedhamu. Tuuta hin jedhamu. Caatti yoo dabarree barattoota babbareedoo daree kee keessaa kunis tuuta miti yookiin sirriitti hin ibsamne. Kunis ilaalcha waan ta'eef namni tokko nama tokkotti bareedaa yoo ta'e nama tokkoof bareedaa ta'uu dhiisuu danda'a. Daarratti walitti qabama barattoota Oromiyaa keessaa
kuni tuuta ta'uu danda'a. Maaliif yoo jennee barattoonni Oromiyaa keessa jiran beekamuun ni danda'ama waan ta'eef. Gaaffii lammaffaan bakka duwwaa armaan gadii keessatti mallattoo miseensaa yookiin miti miseensaa yookiin miti miseensaa kan jiru guutii. Himicha dhugaa taasisi. 5 miseensa moo miti miseensa? 5 2 4 6 8 warra jedhamu kana keessa waan hin jirreef miti miseensa tuuta kanaati. Miti miseensa bunnaa jechuudha. Akkasuma baarratti yoo ilaalle 25 miti miseensa tuuta miseensota 5 10 15 20 qabuu kanaaf miseensa ta'uu hin danda'u. Mallattoon asirra garuus miti miseensa baadhaaf. Caatti yoo dabarree 2 tuuta lakkoofsa Koobxiiti. Kun dhugaadha. 2 jechuun lakkoofsi Koobxii 2 irraa eegala waan ta'eef yeroo kana 2 miseensa tuuta lakkoofsa Koobxiiti. Kanaafuu mallattoo miseensaatu gala. Akkasuma daarratti yoo ilaalle 7 miseensa tuuta takka koomaa 3 koomaa 5 koomaa tuqaa godhee 99 jedhee itti cufe kanaaf miseensa ta'uu danda'a. 7 miseensa tuuta kanaati. Maaliif yoo jenne lakkoofsi kun lakkoofsa maangoo jedhama. Lakkoofsa maangoo lakkoofsa lamaaf haftee malee hin hiramne kan jedhudha. Kanaafuu bakka kanatti mallattoo miseensaatu gala. Akkasuma sadaffaa yoo ilaalle baay'ina miseensota tuutota armaan gadii tarreessi kan jedhudha. Irratti baay'ina miseensa yoo ilaalle tuuta lakkoofsa maangoo irra xiqqaa 20 lakkoofsa maangoo irra xiqqaa 20 yoo jennu lakkoofsonni maangoo irra xiqqaa 20 kanneen ta'an baay'ina isaanii yoo tarreessinu takkarraa kaanaa takka 3 7 9 10 takka 13 15 17 19 warreen amma lakkoofne kuni lakkoofsa maangoo 20 gadi kanneen ta'anidha. Akkasuma baarratti yoo ilaalle baay'inni miseensota kanaa yoo tarreessinu faan miseensa isaa 5 10 15 jee 5 dabalaa deema waan ta'eef hanga 100tti hogguu lakkoofnu kanneenis walitti idaanee baay'inni isaanii meeqa akka ta'e lakkoofnee ibsuu ni dandeenya jechuudha. Gara gaaffii afuraffaatti yoo dhufnu gaaffiin afuraffaan wantootni armaan gadii barattoota kutaa 7 mana barumsaa tokko sadarkaa tokkoffaa hamma 3ffaa bahanii agarsiisa. Walqixaa tuuta gaaddisee fayyisaa fi obsee kan of keessatti qabate yoo ta'u miseensonni tuuta kanaa eenyu fa'i? Miseensonni tuuta daa eenyu fa'i kan jedhuu fi miseensi tuuta daadhaa gaaddisee fayyisaa fi obsee kan jiru jenne sirriidha. Baarratti himni fayyisaan miseensa daati jedhu dhugaadha jedha. Fayyisaan miseensa tuuta daa jedhu kana keessatti waan jiruuf dhugaa ta'a. Himni caaltuun miseensa tuuta daa jedhu dhugaadha kan jiru. Caaltuu kan jedhu tuuta daa kana keessa waan hin jirreef kun dhugaa miti. Himni jiituun miti miseensa daa jedhu dhugaadha jedha. Kun dhugaadha. Maaliif miseensa tuuta daa kana keessa jiituu maqaan jiru hin jiru waan ta'eef. Tole kun kana fakkaata. Mee hanga mata duree itti aanuun walitti deebinutti kanumaan nu haa ga'u. Galatooma.